قاكو التوربة نمني ilmoo kana mucaan abbaan manaa takkiin immoo akkuma abbaa manatti hafdannu garuu ulfeesse kizuma takka qofa bilbilee fi ilmoo raggatee kara wattaaddarummaa deeme ilmoo ji'a afur rakkattee alatti kuftee jechuun mucaan biiniyaan jedhamu alaa ol fuudhee mana isaa galchee hanqa yeroo duraa xiqqishoo baatii ammoo akkana isa bira turte kaleessa namni tokko eenyu maqaan isii beetii chaalenjii qarshii 100 kanetee fi kaleessa karaa nama 8,000 wal geenyee maastar abinnatis dhufee mubaarak haadha faaqee hunda keenya waliin taane chaalenjii 100 hanga 80 fooloo goosistee fi 20 irraa hanga 80 daraartuun ofiisiitiif namatti kakadhattee fooloo tolchisanii fi nuti immoo 20 kaleessa asirra ijjinee yisiisne chaalenjii 100 qarshii 100 akka baankii akkaawuntii isii galu goone mucaan isii bira jirtu sun xiqqishoo waan nun qobsiniif ana achii fuudhee anaaf hawwiin mana haadha hawwii geessine amma mana haadha hawwii jirti ganaa bika qubattu hin qabdu ganaa qobsiisuu deemna ganaa isinitti isin kadhachuu deemna ganaa isin dhufnee kadhannee waan dandeessan gargaartanii mana kireeffattee ilmoo isii akka guddifattu promotion adda addaas akka hojjettu akkasumas TikTok irratti akka nama kamittu geemii akka namni taphatu kamii taphatee ittiin jijjiiramaa jirutti akka nama kamittu akka geemiis taphattu waan hundaa'u akka gochuudhaaf gargaaraa jirra. Akkasii jechuun warroonni gargaaruuf immoo barbaadan akkaawuntii sinif kana jechuun qoya kanaafuu akkasii jechuun akka nama kamitti akkamitti akkana ta'e warri jetanii dhabamtanii dubartii taatanii immoo dubartii irratti murteessuun arras irratti ta'uu baatus booda ilmoo keetii irratti waan ta'u hin beektu dubartii taate alla aboo awuz billaan jayin hin beektu waan taatu boru. Kanaafuu gaafa dubartiin takka kufte akkamitti osoo hin ta'in kufte taanaan obboleettii dandeessan ol kaasuu bira dhaabbachuu hamilee isii eeguu qabda malee awuzu billaan jeen asirratti boru awuzu billaan namni siin jaa waan ta'eef awuzu billaan gizeettan boru isinillee namni ni jaa isiniin jaa waati ilmoo keetirra gaa waan dhufee hunda balaa dhufee hundaa'u bakka maganfatu uu jechuu osoo hin ta'in waan nutti galteessan obboleettii keenya ilmoo teenya saahiba keenya nama tokko jabeessee bira dhaabbachuudha malee hamilee nama tokko tokkoonis barbaachisaa miti dhumatti. Xiqqoodha sa'a kanatti waa hedduutti dhaga'ama mucoota namni akkumatti halaalu malee keessa isii waan isii dhaga'amu dubartii kamuu yoo taate tilmaamuun hin dhibu okay ilmoo ji'a afurii qabattee haadhaaf abbaa keetis simbeenoo nutti hin bilbilinii nutti hin dhufinii siin ja'anii warri keetis si kaadee achirraa namni ilmoo irraa qabdus akkuma nama gudeeddamteetti fudhadhaa jechuudha. Okay, ilmoo irraa qabdus dhiisee kutee alatti darbamtee alarraa fudhatamte waan ta'eef mucoon sun har'a jabaattee as bira jirti waan ta'eef waan isitti dhagahamu tilmaamuun nama dhibu. Okay, waggaan isii 17 akka nama kamittuu barachuu barbaadde akka nama kamittuu waa hedduu godhachuu barbaadde. Kanaafuu carraan akka malee nama godhaa jechuudha. Gaaf tokko rabbiin carraas harma ilmootiin akkuma wanti ilmoodhaan rabbi tolcheef isiifis rabbiin haa tolchu jenna. Hundi keessanuu waan dandeessan gargaaraanii gaadhaamsa oromummaati. Lubbuuti yaabshiirii si waliin jirra oromoon baay'ees jaalatti si waliin jiranaa daraartu. Eshi Haasa wallee hedduu hin dandeessu dhugaa dubbachuudhaaf. Mee uummata waliin haasa'e. eshi nanaasaa rakkoon qabu. Yoom Amma nanaasaa. isa
Kun injirni baratti amma miidiyaa gizee xiqqoo wadanii baratti nama miidiyaa fillee haarawaa waan taateef hin baratti fooloo tottolchaa isin fooloo tottolchaa fi ilmoo hankee fi diimee akka qabi fi ilmoo hankee mee ilmoo hankee fi didaroo Asi. qorii laaltaniin qabiin kunoo ani maqaan isii eenyu ture haati baasteef ilhaan baastee fi ani immoo jaalannee baaseef jaalannee oromoo jaalannee jira jeen baaseef guys ani jaalannee baasee fi ilhaan baastee baati an jaalannee baasee fi kunoo ilmoon isii bareedduu dumbishushee jaalanneedha akkasii wanti falfanii nuti akka oromootti gaa baasnee jira jaalannee jennee jira jaalattanii mi guys ta'ee jiraame kan oromoodha akka oromootti bikka isin bu'ee maqaan baasee kun taa'ee jaalattanii qabi sirraa qabdutti kan akkasi as geenye jechuu guys amma tarkaanfii takka deemnee jirra ganaa waa hedduu deemna jechuu dareen gana guddattee ilaaltan daree bika guddatte argitanii waa hedduu hojjette kana booda jabaattee jechuu na jabaadhu dareeyyee yoo barbaaddes laayif irratti nama gaggalchitee haasa'uu ni dandeessaa yoo barbaaddes ijoollee geemii waliin taphattu faaya isa jiranne jiraatan sii galchaa hin jiran barnamaaf hin jirre mana bira English ko banangi. Akkam jirtu? Maakisha? Nagaa. Jira akkamitti? Nagaa jira. Ni beektaani daree Tsagish. Daree hin beeku. I'm sorry. Daree ni beektaani? Tsagish koomedii Oromoo. Nam beeka. Yaa. Daree nagaadha miti? Nagaa akkam? Galata Rabbii jira nagaa. Jira galata Rabbii. Foolii deebisii innis gis takka geemii gisee seenuu fa'aa waliin taphattafaadha. Fooloo waliin deebisaa. Si gargaara illee neeshu. Ani fooloo si godheera fooloo deebisati bichaan. Deebistee fi Gosh, silkiin kee dafeen tiriinaan ta'an nan deebisaafi. silkiin kee maal ta'e hin dalagu? Ishee ina ajamu. Intura xiqqoo si. Silkiin kee hin dalagu? Indalaga gini intura yoo rante uppe ishee nan dalagu. Istaaktaa? It's fine. Amma jarsuus yoo qabaachuu baate booda si naas. Yoo silkiin isin fan hojjenne ta'e ni binnaaf jeeti bara. Yoo fan hojjenne ta'e natti mi'a? Ishee. Maakisha akka gargaarsaati ifa naan taane I think guyyaa garuu viidiyoo tokko argeen ture isadha. Biiftuun buush biiftuu jechaan waliyaarra daraartuun haadha ilmooti ilmoojii afurii qabdi abbaan ilmoodhaa irra gateeti kutee kararraa furtee namni mana galchee akkasitti kaleessa akkas gargaaruu turre amma immoo mana nama biraa naatu geesse waan dandeenyu gargaaraa jirra akka nama kamittuu
live irrattis baatee geemis taphattee waan promotionas waan adda addaa akka hojjettu barbaadeeti saniif nam tokko tokko wal barsiisaa jira live irratti. Baay'ee gaariidha. Inna baatu daree yeroo baakina DBC na beektaa kini dhibbanyaadha. Duraan maqaa kee beeku malee sin beeka gadi. Akkanatti gini na beekta akkanatti naan arginu. Baay'ee gaariidha waan qabu. Adeessa ture gargaarsa maakii. Ganaan gargaaramne chaalenjii wayii namni qarshii 100 chaalenjii wayii kannanii fi fooloo akka goosistee sammuu 100 kannituuf